Nijare jedhe hundi kan ijjise haadha biyyaa Riifti Vaaliidhaani. Riifti Vaalii iddoo qaroominaa, iddoo itti argatan, iddoo badhaadhinaa. Obboleennaaf yaad meeqatu itti barate namaatti hin qixxaa'e, meeqatu immoo jiruusaa ittiin qophaa'e. Dhuguma daraare garbuun daraare Cilaaloo Bahii Gallaadhi qabeenya dinquudhaaf ijaare jedhe hundi kan ijjiseeni. Kumaatamatu bilisaan barate, kunuunsatu mirmiree addaate, kumaatamatu heebbifamee sirbee maarree asallaadhaa hanga tutti Bishooftuu Finfinneedhaa hanga Naqamteetti Adaamaa handura Sulula Qiinxamaa hanga dhaqee Ciroo Odaa Bultuun gahutti Dabreemmoo Dira Dhawaa Afran Qalloo hanga Shee Mandafaritti. Riifti Vaaleen ulfaataadha qabeenya uummata afaan ga'ee qaanqee biiftuu mallattoosaa gaara jalaan as bahe. Kanaaf uummanni dhiichise boosatii dhuka'ee hanga Baalee Abal Qaasimitti kan leellise Duraan Gujii Maccaatu lama odoon jenne kan eebbise. Daraare garbuun daraaree Cilaaluu Bahii Gallaadhii Riifti dinquun ijaaree jedhee kan leellise. Gorsa harmee daasetu jira isatu har'aa boruun daraara. Ilma koo jabaadhu naa baradhu fuunsin dha'in obsii of dura abdadhu. Kan rakkoo irraafadhu kan boruu cimsii onnadhu biyya keetiif abdii ta'e guddadhu. Kun gorsa harmeeti gorsa haadhaa. Xiyya duubatti harkisuun ilaala tokko rukutuufidha jedhamee akkuma mammaakame. Maarree harmeen ulfaadhu kaa harmeen boonsituudha harmee ulfaadhu kaa. Riifti Vaaliin ulfaatadha dinagdeen isaa qumbiidha kaayyoon isaa utubaadha hiyyeessatu da'oo godhate urjii oromootaa guddadhaadha dhaammate. Maarree urjii siin jennu akka urjii samas ilaallu gaaddidduu biyya keenya abaaboo siin jennu moo baatidha siin jennu kan Oromiyaa keessaa iftu naaf yaa soodaree abdii Adaamaa Oliyaar Sinimaa kanan gaftu maatii bareedaa kanarraa madditee kan ciftu soodaree ollaa hawaasa mana gamoon tolee yaada warqii dinquudha hundatu itti bohaara hundatu ittiin xohaara. Maarree waadatu dhugoome Riifti Vaalii soodaree ijaarsa Oromiyaa Orombiyyaa abdii haaraa abdiyya kiyya abdii Oromiyaa Riifti Vaalii. Dinquun akka biyyaattis misooma keessatti hirmaachuunii fi hirmaachisuun ga'ee irraa eegamu baheera. Waldaan misooma Oromiyaa akka Oromiyaatti qonna barnoota fi kan kana fakkaatan irratti waan guddaa hojjechaa jira. Dinquun maallaqa baasurraa ka'ee miseensummaan hanga namoonni akka irratti hirmaatan gochuutti ga'ee olaanaa qaba. ሙሉ በሙሉ ያለንን ተማሪዎችን ወደዚህ ማህበር አድርገን ወርሃዊ ክፍያቸውን በ10 ብር እያስከፈልን ለትምህርት ለልማት ማህበሩ ገቢ ማድረግ ነው። ትምህርት ቤቱ አንድ ትምህርት ቤት አይደለም ብዙ ትምህርት ቤቶች አሉ በኦሮሚያ እየረዳ ያለውና ያንን ፈንድ ለማግኘት እንሰራለን ብለን 8 ሚሊዮን ብር አዋጥተናል። ዋሚቺ ኦሮሚያ ከሚ ለሙማ ዋሚቺ ሁንዳ ኦሊ ከን አሎታ አማ ሚሶማ 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 የጀራ ቺምሲኔቶ Kumadhanii hojjedhee argadhe kanatti hunduu qixxee kiyya akka argatu fe'ii kiyya. Kana bichaa oduun ta'in immoo namni tokko ta'ee barnoota irratti cimee saba isaa uummata isaa kaayoo isaa oduun daggatiin galmaan gahuudha akka irratti hojjechuudha. Kana godhuudha immoo tokkummaan Oromoo barbaachisaa waan ta'eef Oromoo tokkummaa irratti hojjechaa jirra. Oromiyaa bilisoomsuudha Oromiyaa barnootaan bilisoomsuudhaaf kaanee jirra kana hojjechaa jirra.
dhabamsiisuuf tokkummaatu humnaa.